wirtuu leenjii wushuu waan ofii erga hundeeffamee kaasee magaalaa Gimbii keessatti leenjii laachuu erga jalqabnee as marsaa adda addaa yeroo adda addaatti eebbisiisaa turre hojii gurguddaa hojjechaa irraa kitaaba ispoortii kanaaf ta'u kitaaba kan biraas maxxansiifnee eebbisiisnee irraa fiilmii hojjennee irraa ammas adeemsi keenya yoo Waaqayyo nu gargaara itti fufaa. Guyyaa irraa immoo akkuma isin argitan bu'aa bayii hedduu booddee eebbi keenya kun sababoota adda addaatiin lafarra harkifachaa ture. Sunis sababoota baay'eetu ture. Haa ta'u hin ta'iniitii garuu ispoortii keessatti ariitiin hin barbaachisu. Maaliif ispoortiin addunyaa bishinaadha. Addunyaatti nama sobdee keessa darbuu dandeessu miti maarshaal aartiin. Maaliif qaama kee dubbata waan ta'eef nama jijjiirameef nama jijjiiramne qaama ofiitu dubbata. Namni tokko jijjiiramuuf immoo yeroo ammamii fudhata kan jedhu seera mataa isaa dandeetu jira. Maaliif muki tokko yoo biqilee guddatee ija laachuudhaaf yeroo hedduu fudhata. Kanaaf sababa adda addaatiin ituun ta'in tokko bisheessuudhaaf lammaffaa immoo rakkoo adda addaatiin dheerate isa kana nu of galchaa isiniin jennaa. Haa ta'u hin ta'iniiti guyyaa irraa asitti kan argamtan dhaamsin isiniif qabu tokko ispoortii hojjechuudhaaf fedhii qabdu yoo ta'e hojjedhaa. Kan hojjettan garuu yoo xumuruudhaafis fedhii qabdu ta'e qofadha. Maaliif addunyaa keenya irratti namoota jalqabdoota hedduutu jira. Namoota waa adda addaa jalqaban baay'ee qabna. Hin jalqabu garuu hin xumuran sun rakkoodha jechuudha. Kanaaf dhaloonni ammaa kanarraa barachuu qaba. Maaliif mi'aa yookiin firiin dadhabbii keenyaa kan argamu eessattidha? Xumura irrattidha. Jalqabarra waan tokko hin jiru. Giddu galeessi isaa daandiidha. Eessa jira? Booddee sana jira. Dugda duuba jira. Achi ga'uuf immoo bu'aa bayii jira. Tabba jira. Dachaa jira. Addunyaa ispoortii keessatti bu'aa bayii baay'ee jira. Humna dhabuu jira. Maallaqa dhabuu jira. Kan hundumaa danda'u nama gaafata. Haalli mijataa miti ispoortii kanaaf. Nyaata dhabuu jira. Garuu akkamittiin keessa darban dhiisuun falan ta'u. Akkamittiin keessa darbama kan jedhu itti yaadee namni jabaatee onnatee hojjechuu danda'u qaba. Ta'uu baannaan maal ta'a? Dhaloota mo'amaatu oomishamaa jechuudha. Dhaloota waan hundumaa jalqabee dhiisu. Dhaloonni akkasii dhaloota mo'amaa jedhama. Nuun immoo kan barbaannu dhaloota mo'ataa oomishuudha. Rakkina kan mo'atu. Haala adda addaa dukkana nama mo'achuu danda'u. Nama dukkana gara ifitti mul'atu oomishuu barbaanna. Kanaaf gara wiiltuu leenjii keenyaa namoonni Ispoortiin obsa qabaa, obsa kadhachaa namni uumaa.
Egaa international Hamilee shamarree kanaaf.